Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti mooltan guyyaan har'aa fulbaana 3 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Bulchiisa naannoo Amaaraatti godinni bulchiisa hawaasa Oromoo keessatti aramaan babal'ataa dhufuun oomisha irratti dhiibbaa godheera jedhama. Mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati. Kana laalchisee oduu keessatti gabaasa qabnaa. Itoophiyaa keessatti giddugalli qorannoof qo'annoo banamee jira. Gabaasa oduu boodaati. Paartileen morkattoota Oromoo filannoof qophaa'aa jiraachuu beeksisan gara boodaa dhiyaata. Kibxata ka dhiyaatu waa'een uummata Oromoo sabbaa dabareetii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf jaallanne. Bulchiisa naannoo Amaaraatti godina bulchiinsa hawaasa Oromoo keessatti aramaan babal'ataa dhufe hojii oomishaa irratti rakkoo uumuusaa qonnaan bultoonni dubbatanii jiru. Rakkoon kun bal'aa waan ta'eef qaamoleen adda addaa qindoominaan akka hojjetaniif qajeelfamni qonnaa kan godinaa beeksisee jira. Gabaasa kan Masfin Arraagee Tergee tujube. Bulchiinsa godina Jillee Xumuugaa ganda Baalcii keessa ka jiraatan Mohaammed Alii Baaboo lafa humna isaaniin irra qotatanii jiraatan dhabuu isaanii dubbatu. Sababiin isaas waan dachii isaanii onsu aramaan waan jiruuf jecha. ከዚህ በፊት አካባቢ ምርታማ ነው የተሻለ ጥሩ ምርት የምናገኝበት አካባቢ kana dura naannoon sun misoomaadha. Oomisha wayyaawaa naannoorraa argannu ture. Amma garuu oomishi baay'ee gada deemee jedhan. Kana dura dachii isaanii hektaara 1 walakkaarra kan qotatan qonnaan bulaan kun midhaan hanga kuntaala 40 argataa akka turan yoo ibsan har'a garuu kuntaala 15 hanga 20 ta'u yoo argatan ni gammadu. Rakkoon kanarra daran hammaatu akka hin dhufne sodaa qabu. Aramaan kun qonnaa isaanii irratti argamuu malee eessaa akka dhufe kan hin beekne qonnaan bulaan kun aramaa sana balleessuuf yaalii goonus bulee baay'achuurraan kan hafe bu'aan argamin jiru jedhan. Qonnaan bultoonni ganda kuubii algee keessa jiraatanis dadhabnus lafa qonnaa qabaannus sababa aramaa kanaan kan ka'e iyyoomaa jirraa jedhu. Aramaan kun waggoota 5 kan lakkoofsise yoo ta'u yoo aramnes hin baduu jedhan. Qonnaan bultoonni kun lafa hektaara 4 irraa oomisha kuntaala 150 argataa akka turan yoo ta'u lafti isaanii amma kuntaala 40 ol oomishuu hin danda'u jedhan. Kunis oomishuurraa gara bitanii nyaatutti nu geessee jechuudhaan yaaddoo isaanii dubbatu. Aramaan kun fayyummaa isaanii irrattis miidhaa dhaqqabsiisuusaaf qaama hooksisuuf nu qufaasisaa jedhu. Oomishi lafa aramaan kun irra jirurraa oomishamullee mi'aasaa jijjiiree ni hadhaawaa jedhu qonnaan bultoonni kun. Naannoo Amaaraa zoonii bulchiinsa Amaaraaf ogeessi eegumsa oomishaawwanii obbo Araarsaa Warqine gosa aramaa 12 naannoo sana keessa jiran keessaa 9 zoonii kana keessatti argama jedhan. Rakkoon jirus daran hammaataa dhufe lafti hektaarri 40 ta'u aramaa kanaan weeraramuu dubbatu. Zooniin kun akkuma dandeettii ofiitti caamsaa 21 qabee guyyoota 10 walitti aanuuf aramaa kana dhabamsiisuuf duula kan eegale yoo ta'u qonnaan bultoonni hojjettoonni mootummaaf qaamotiin dhimmi ilaalu irratti hirmaataa jiran. Magaalaa Dirree Dawaa keessatti ka bifa weeraraan ka'e dhukkubi chukungiyaan namoonni qabaman lakkoofsaan 20,000 akka ta'an gabaasni dhaabbata eegumsa fayyaa agarsiisee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa gandeen dhukkubi kun hedduminaan keessatti mul'ate manaa gara manaatti adeemuun dawaa biifaa fi bishaan kuufaman dhangalaasaa akka jiru ibsameera. Ministeerri eegumsa fayyaa akka federaalaa ogeessotaaf qarshii miliyoona 1.2 Dirree Dawaadhaaf erguusaa Addis Chakkol gabaaseera. Liibiyaa keessatti wal waraansi gareelee morman gidduutti gaggeeffamu buufata doonii Bengaaziitti daldalli akka dhaabatu godhee ture garuu deebi'ee gabanamee waggaa 3 booda daldalli haala gaariirra jira jedhameera. Aangawoonni akka jedhanitti maallaqa walitti qabuun guutummaatti akka hojjetu gochuuf akka ta'e dubbataniiru. Gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa. Bengaaziin godin Liibiyaa namni 100 hedduu keessa jiraatu. Diri guddaa lammeessoollee afaan garba Meditiraaniyaan jala qubata. Dooniif bidiruun addunyaa achitti mi buufata. Durii lafa dhaqanii daawwatan. Mootummaan Liibiyaa garagalee jennaan ammoo biyya keessa baqatan taate. Waraanni ganni 5 dura Bengaazii dhufe nama hedduu balleesse. Lafa hedduu balleessellee. Gabayaan doonii Bengaazii taa durii akka malee hammaate taane amma ka'uu jirti.
Infrastructure is zero or less than zero in the negatives. Ijaarsi homaatuyyuu hin jiru duwwaa gad jechuuyyuu dandeenya. Karaa dhiisii wanti qulqullaa'e tokkoyyuu hin argitu. Galgal lafti dukkana. Ibseen guma tokko hin jirtuu jedhe Yizaadii Bordooza. Waraanni mootummaa Liibiyaa gargalchee gabayaallee walirraa fudhachuu fi walti baafatan gamgamaan gamhaan mootummaa walirraa fudhatanii gamhaan gabaa walirraa fudhatanii tanirra wal lolan eegi pirezidaantii Liibiyaa Muammar Gadaafi ganna 8 duratti jeesenesitti waraanni kun hafuurnan fudhachuu dhowweeyyuu buufatii doonii Bengaazii bar tokko caqalli jedhee simbirreen keessa barrifti jedhan kaani guyyaa tamma toonii midhaan 400 caalaatti fula 18 itti bu'u tanaan namkum tokkoof 400 hojii argate. Uummanni Bahaamaas kaleessa halkan haala hamaan kan dabarse yoo ta'u kunis obomboleettiin Dooriyaan handaara odoola Giraand Bahaama jedhamurraa buufattee qilleensa hamaa rooba yandoo fi lolaa bishaanii dhahaa waan jiruuf ta'uun ibsameera. Obomboleettiin kun iddoo jedhame kana buufachuun dilbata darbe galgala yoo ta'u wixata kaleessaa gara guyyaa xiqqoo sossoo'uu jalqabde. Raagdonni qilleensaa akka jedhanitti obomboleettiin kun kibxataarraa guyyaa sossoo'uun kutaa Yuunaayitid Isteetsi kataate Filooriidaa sodaachisaa jira. Bahaamaas gara kaabaa keessatti haala gaddisiisaa keessa jirra akka jedhan muummichi ministeera biyyattii Hubert Minnis kaayyoon keenya amma namoota barbaadu baraarsuudhaaf bayyanachiisuudha jedhaniiru. Naannoo balaa kanaan miidhamaniif akkasumas namoota hojii baraarsaaf jalqaba ba'aniif waaqayyoon nu kadhadhaa jedhaniiru. Chaayinaan waliigaltee daldala haaraa tolfachuurraa duubatti harkifatti jechuudhaan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisanii jiru. Kunis filannoo pireezidaantummaa bara 2020 akka Tiraamp injifatan abdii kennee ture jedhameera. Tiraamp injifatanii waliigaltee kana hojiirra oolchuuf kan isaan rakkisu ta'us dubbataa jiru. Gama kaaniin taarifa dabaluu irratti biyyoonni lamaan wal falmaa akka jiranii yaadatamaa oduun keenya kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Giddugalli qorannoof qo'annoo odeeffannoo fayyaa biyyoolessaa Itoophiyaatti baname. Giddugalichi sababaaf saaxilamummaa dhibeef adda baasuuf wal'aanuuf odeeffannoolee madda tokkotti kuusuuf kan gargaaru akka ta'e simamee jira. Giddugalli kun kan baname deeggarsa maallaqaa doolaara Ameerikaa miliyoona 12 dhaabni Biiliif Meelindaa Geetsi Faawundeeshin gumaachaniini. Muktaar Jamaaltu gabaase. የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ብሔራዊ የጤና ጥናትና ምርምር Giddugalli odeeffannoo qorannoo fi qo'annoo fayyaa biyyaalessaa Itoophiyaa ministeera eegumsa fayyaatiin qophaa'e kuni tumsa mallaqaa Biil and Meelindaa Geet kenne miliyoona 12 akkasumas immoo gargaarsa ogummaa IHME University of Washingtoniin taasifameen ijaaramuu isaati kan dubbatame. Giddugalli odeeffannoo kuni gosoota dhibeeleetii fi akkasumas immoo sababa saaxilamummaa dhibeelee adeemsa tamsa'ina isaanii dhiibbaalee fayyaa isaan geessisanillee dabalatee kanneen biroo qo'ateetiniin adda baasa jedhame. Pirojektii giddugala odeeffannoo qorannoo fi qo'annoo fayyaa biyyaalessaa kana keessatti hojiin humna namaa baratee fi leenji'e itti guutuu sadarkaa saayinsiin irra dhaqqabeen beekumsaa fi dandeettiidhaan ijaaruu fi teeknoolojii fi meeshaalee garaagaraatiin illee utubuun hojii as keessatti ilaalame akka ta'elleedha kan dubbatame. Giddugalli odeeffannoo qorannoo fi qo'annoo fayyaa biyyaalessaa kun sadarkaa biyyaalessaatti qofa otoo hin ta'in naannoleedhaa fi sadarkaa naannoo gaditti illee xiyyeeffannaadhaan kan hojjetu akka ta'edha. Ministeerri eegumsa fayyaa Dr. Amiir Amaan kan isaan sirna kanarratti dubbatan. ይህ ፕሮግራም የውሳኔ ሰጭነትን ዳታ ማዕከል ያደረጉ የሚሰጡ ስራዎችን ካፓሲቲ ቢልድ በማድረግ ዳታ ሴንተሩን በማገዝ sagantaan kun humna murtee kennuu ragaa bu'uura godhate humna ijaaruu fi wiirtuu odeeffannoo kanaa deeggaruudhaan akkasumas immoo walumaa gala beekumsa walii ceessuudhaaf waggaa 4 kana keessatti ni hojjeta. Inni gama biraa wiirtuun odeeffannoo kun sababoota dhibeelee adda baaseetiniin hima. Dhibeelee akkamiitu caalmaadhaan Itoophiyaatti rakkoo geessaatiniin jira. Falli isaa hoo maali kan jedhullee adda namaaf baasa. Dhibeen Itoophiyaa miidhaatiniin jiru kamini jennee isarratti xiyyeeffachuudhaan kan hojjennu jedhan
Dr. Amir Amaan. Wiirtuun odeeffannoo kuni giddugala odeeffannoon itti kuufamu qopheessuu fi qindeessuu odeeffannoolee dhugummaadhaa fi ragaa irratti hundaa'anillee walitti qabanii dhalootaaf dabarsuullee gaheelee of keessaa qabutu jira jedhan. Odeeffannoolee haala kanaan qindeessaniitiin dhaloota dabarsuudhaan dabalatatti rakkoo ragaa sobaa biyya keenyatti hudhaa ta'eetiin jiru hambisuu keessatti illee shoora guddaa qaba jedhan Dr. Amir. ቁጥር ስንጠራ ሃይ ባይ ነው ቁጥር ከስም መጥራት በተለይ ፐርሰንት ቁጥር lakkoofsa yoo waamnu lakki kan namaan jedhullee hin jiru lakkoofsa cal'isaniituma waamutu baratame dhibbantaadhaa fi lakkoofsa gama biraallee cal'isneetuma waamna yeroo tokko waamnee kan torbaan darbe waamne dagannee kan biraammoo irra deebineetiniin hardhaa waamna waan hundattiyyuu lakkoofsuma sirrii hin taane waamaatiniin oolla yoo maqaa dhooynu waan hedduutti Afrikaa irraa tokkoffaa addunyaa irraa kurnaffaa ofiin jenna isa kanaan lakkoofsa horii gaanfaa qofaan akkasnatti fakkaataa ture amma garuu waan hundaan kanumatu waamama kuni dogoggora guddaadha jijjiiramuudhallee qaba kanaaf ammoo jalqaba humna murtee kennuu ragaa irratti bu'uureeffame ijaaruutu barbaachisa hoggansaa fi ogeessa fayyaa sadarkaa kanaan murtee kennuu danda'u horachuutullee nu barbaachisa jedhan Dr. Amir. Sagantaa kana hojjechuu keessatti Inistiitiin Fayyaa Hawaasaa dhaabbata biyya Ameerikaa IHME jedhamu dhibeelee 350 ol irratti rakkoo fi sababa saaxilamummaa isaanii adda baaseetiniin hojjetu waliin ta'uudhaan tumsaan hojjete jedhame pirojektii kana dhaabbanni Bill and Melinda Gates Foundation pirojektii kana hundeessuudhaaf deeggarsa mallaqaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 12 kennellee pirojektiin kun bu'aalee gara hedduu akka qabuudha kan dubbate ittaanaan hojii geggeessaa dhaabbata Bill and Melinda Gates Foundation Dr. Salamoon Zawduu hojiin haala kanaa biyya Itoophiyaatti hojjetan kan jalqabaa ta'uudhallee kaasan pirojektiin kun guyyaa sagantaansaa eegale kaleessarraa kaasee waggoota 4 kan turu akka ta'ellee dubbatamee jira gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartileen morkattootaa kan maqaa Oromoon socho'an paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo fi paartiin Adda Bilisummaa Oromoo filannoo bara 2012 irratti karaa nagaan hirmaachuuf qophii irra jirraa garuu miseensotaaf deeggartoota keenya mootummaan hidhaa jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Mootummaan gama isaatiin filannoof qophii taasisaa jiraachuu ibsee rakkoo paartilee morkattootaa mudatan ni furra yoo karaa nagaan kasosso'an ta'ee jedheera Tsahaay Daamxootu gabaase. Godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraatti namoonni miseensota paartii Adda Bilisummaa Oromoo fi paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo ta'an hidhamaa, reebamaa fi dararamaa akka jiran paartileen kunneen dubbatan. Dhimma hidhamuu miseensotaa fi deeggartoota paartilee morkattootaa Koongireesii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo irratti hoggana olaanaa paartilee kanneenirraa odeeffadheen jira. Obbo Mikaa'el Booran hoggana olaanaa Adda Bilisummaa Oromooti. Filannoo bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guutuu biyyattiitti gaggeeffamuuf qophaa'aa akka jiran dubbatan. Garuu jedhan ukkaamsaan miseensota paartii Adda Bilisummaa Oromoo irratti taasisamaa jiru itti caaleera jedhan. Nagaadhaan socho'uudhaaf kun waggaa tokko geenyeerra nagaadhaan socho'uuf qophii taaneetu dhufne waliin hojjechuudhaaf gama keenyaan waan dandeenyu hunda yaalaatu jirra. Gama isaaniitiin garuu gubbaarraa hogganoonni akkasuma jedhu hojiidhaan ammoo lafarratti kan ta'aa jiru. Yeroo adda addaatti dhageessan miidiyaa keessan irratti daddabaru teessoti keenya hidhamuun ajjeefamuun adeemsamuun akkuma itti fufetti jira rakkoon jiru sanuma malee nuti waliin hojjechuudhaaf ammas yaaliin nuti jira. Wanti ta'uu qabu waanuma waliin jenne waanuma walii galle nagaadhaan waliin hojjechuu Adda Bilisummaa Oromoo nagaadhaan socho'uu nagaadhaan bilisa ta'e akka socho'u bilisummaa sana ogguruu dhiisuu qaban waraana isaanii tika isaanii dabballoota isaanii deeggartoota keenya irratti bobbaasanii hidhaa miidhaa adda addaa irraan gahuu dhaabuu qaban akkuma dhagaa jirtan nama 5,000 oltu sanqalleetti ammayyuu hidhaa jira namooti kun waanuma miseensota deeggartoota keenya ta'anii bakka hidhamanitti deemerra hedduu isaanii. Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo Oromiyaa keessatti socho'ee miseensota horachuufis ta'e kan qabuyyuu sagantaa isaa sirnaan hubachiisuuf hin dandeenye mootummaan hugguraa jiraa kan jedhan ammoo obbo Mulaatuu Gammachuuti barreessaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo. Rakkina amma biyya keessa jiru hiikuu hin danda'a jennee kan yaadne jalqabnee hamma ammaatti filmaati godhamee haqa qabeessa qabu filannoon deemee hani sabii
itti waliigalee filatee kaa'een buluun hin barbaachisa jennee waan amannuu fi durumaa qabne filannoon akka inni godhamu ejjennoo keenya ture. Mootummaan haala mijeessee waggaa lamaan kana gidduutti filannoo adeemsisuu filannoo akka qabeessa qabu akka adeemsisu yaadaa turre gidduutti xinnoo ishee daddabaa dhufee nagaan hin dhibee iddoo adda addaatti rakkina adda addaatu jira ammas taanaan haalli mijaa'ee utuu hin ta'in sabatti dhiyaannee yeroo tokko egaa waajjira keenya hin badhannaa waajjira bannee yommuu nuyi waan goonu namoota keessaa fudhatamanii hidhamu ammas hidhaa jiru. Rakkinni kunuutuma jiru haala ta'a jennee kan nuyi yaadnu filannoo wanta ta'eef filannootti adeemaa jirra. Bakka garaa garaatti miseensonnii fi deeggartoonni paartii koongireensii federaalistii Oromoo hidhamaa dararamaa jiru jedhan obbo Mulaatuun. Kanaaf qaamni mootummaa olaanaan caasaaleesaa godinaalee magaalaaf aanaa hanga dakaatti maal akka hojjechaa jiran hubatee furmaata kennuu qabas jechuun dubbatan. Yeroo hundumaa seera haala abbaan ta'e abbumti fedhuu taanaan seera haala ta'e jennaan seeratti dhiyaachuun isa gubbaa jira. Hanga keenyaaf Oromiyaa keessa koomaandi poolisiidha kana jechuudha. Isaantu iddoo qabateera. Kana keessatti saba walitti waamtee nagaa waa'ee nagaatti dubbachuu waa'ee wajjiniin haasa'uu walgahii gochuun hin danda'amu. Lafa kun hin danda'amnetti sabatti nagaatti dhiyaattee yoo haasofte iyyuu gurga namammoo warri jijjiiriin haasa'anii haata yoo nagaan galtee gaafa daddana keessatti iddoo kee keessee mujeettu hidhamuu isaanii dhageessu. Maatiin isaanii hin rakkatu hin jeeqamu. Rakkina guddaadha kana namatti himamu hin namne seerri iddoo tokko keessatti hin jiruyyuu maaliif kun ta'a jennee yommuu nuyi gaafannu immoo olaantummaa seeraadhaa biyya kee kana kabachiisuudhaaf kana goonaa. Nageenya waaraa fiduuf olaantummaa seeraa kabachiisuu fi filannoo seera qabeessa bara 2012 karaa nagaa ta'ee fi dimokiraataan guutuu biyyattiitti akka gaggeeffamuuf mootummaan hojjechaa jira jedhan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo kaleessa wayita miidiyaaleedhaaf ibsa kennan. Paartileedhaa waliin wal qabsiisee qaama kamii wajjinuu qaama seeraa fi heera naannichaa kabajee aadaa fi duudhaa uummata Oromoo kabajee mirgaa faayidaa uummata Oromoo kabajsiisuuf hojjetu kamii waliinuu ni hojjenna. Mamii tokko malee ni hojjenna. Filannoo irrattis qaama seera eegee, heera eegee, faayidaa uummataa eegee, uummata kabajee, duudhaa uummatichaa beekee kabajee hojjetu waliin ni hojjenna. Akka naannoo Oromiyaatti rakkoolee paartilee morkattootaa mudatanii fi adeemsa isaanii gufachiisan hanga karaa nagaan socho'anitti mootummaan ni tumsa. Bakka rakkoon mudateettis immoo furmaata ni kennas jechuun dubbatan obbo Admaasuun. Hojiin hojjetamu hundi dhibbaa dhibbatti qulqulluudha jenneen fudhannu bakka hojiin hojjetamu irratti hanqinoonni jiraachuu danda'amanii garuu kallattiin taa'e maali sakattaa adeemnaadha. Fakkeenya qaamolee nageenya guyyaa guyyaan sakattaanee ijaaraa cimsaa deemna hogguu jennu hojii hojjetamu keessatti hammam uummata hirmaachisanii jiran hammam immoo hojiin sirriin lafarratti hojjetamee jira. Hojiiwwan immoo dhimma nageenyaa danquu danda'an maali? Isa kana keessatti uummanni hoo maal jedha kan jedhu hojimaata keewwannee jira. Yeroo yeroodhaan qulqulleessaa kan deemnu waan ta'eef wanni wal faalleessu hin jiru. Yoo rakkoon jiraate hin qulqulleessinaa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Gareen marsariitii hawaasaa kan feesbuukii ijoollee naqamtee jedhamuun dabtaraaf qalama akkasumas kophee barattootaa harka qalleeyyii magaalaa naqamteef deeggarsi taasifamee jira. Qindeessaan garichaa gara fuula duraattis deeggarsi barattootaa harka qalleeyyii kun akka itti fufu katumsan ta'uu ibsanii jiru. Sagantaa kanaan barattoonni 1,500 akka deeggaraman himanii meeshaaleen barnootaa jedhamanis bulchiinsa magaalaa qaqqabuu dubbatanii jiru. Oduma walqabateen dargaggoo Jiininuus Fiqaaduu barattoota harka qalleeyyii 20 deeggaruudhaan barsiisaa akka ture dubbata. Jiininuus bara kanas hiriyootaaf namoota kaayyoo isaa deeggaran waliin ta'uudhaan barattoota 120f meeshaalee barnootaa guutuu dhiyeessuuf akka tattaafataa jiru Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibseera. Naakoor Malkaatu gabaase. Obbo Lalisaa Maanu'eel hojjetaa dhaabbata miti mootummaa tokko yommuu ta'an qindeessaa garee marsariitii hawaasaa feesbuukii ijoollee naqamtee jedhamuuti. Dhimmoota garaa garaa irratti yaada waliif qooduun alatti haala ittiin gara hojii barattoota harka qalleeyyii magaalichaa deeggaruutti seenan Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoota garee kanatti miseensa ta'an biyya alaa fi keessaa jiraatan hiriyootaa fi namoota hojii tola ooltummaa kana deeggaruu fedhan irraa birrii 400f 20,000 walitti qabuudhaan barataa tokkoof barullee darzana tokko kaayyoo jedhu galmaan gahuudhaaf tattaafachuu isaanii himanii jiru.
Feesbuukii kana jalqaba gaafa banne ijoolleen dur wajjin guddanne bakka itti yaada durii wal jijjiirru namooti gargar banne lafatti wal argine dhimmuma hawaasummaa darban irratti taphannu jennee uumne jalqaba. Edda ijoolleen wajjin guddanne wal bira jiraanne maaliif naannoo itti guddanne kanatti dhalanne gargaaruuf hin hojjennu kan jedhu yaada kaasne karaa marsariitii hawaasaa kana barreessinee ijoollee harka qalleeyyii deeggarraa daftara binnaaf jennee haasofne kanaanis milkoofnee naannoo qarshii 400 fi 20 walitti qabne barataa 1,000 daftara abbaa 50 darbana tokko daftara abbaa baallee 400 qalama 7 irsaasii 6 barataa tokkoof jennee paakeejii kana waaqayyoos nu gargaaree milkoofnee barataa 1,500 kan ta'u paakeejii kana sassaabneerra. Bakka barbaadame barattoota harka qalleeyyii ta'an bira dhaqqabuusaa haala kamiin mirkaneeffattu? Itti gaafatamtoota manneetii barumsaa 11 isaanii wajjin haasofne ijoollee harka qalleeyyii daftara bitachuuf hin dandeenye addaan nu baasaa jennee gaafanne amma humna keenyaa gargaarraa haala rakkina isaaniin tartiibaan nu ka'aatii jennee gaafanne namoota gargaarsa dhufan hundumaaf akka caasaa mootummaatti waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii immoo ijoollee akkanatti rakkatan liistii godhee gargaarsa nama kennuuf qopheessee jira kan jedhu dhageenye. Kanaaf wanti kun sirrii ta'uusaa addaan baafachuuf liistii barsiisotaaf liistii waajjira dhimma dubartiif daa'immanii lamaan isaanii wal bira qabnee ilaalle achi keessaa lamaan isaanii piraayoriitiidha warra jedhan addaan baasanii akka kanatti fudhanne. Dhumarratti kan nu galaa dhufe ijoolleen atuu barachuu barbaadanii mana barumsaa hin geenye karaa mana barumsaa addaan bahuu hin danda'anii safaruma keessatti ijoolleen hafanis jiru kan jedhuun maaltu nu gargaara kan jedhu gaafa laallu afooshaa yookaan iddiriin naannoo sana jiran jiru. Isaan keessaas namooti baay'ee harka qalleeyyii mana barumsaa dhaban jedhanii safara keessatti jiran addaan baasan akka nuu kennan goone isaanis akka isaan keessatti hirmaatan goone irra mana barumsaa akka jalqabanii jechuudha. Meeshaalee deeggarsa barattoota harka qalleeyyii kana kan harkaa fuudhan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalichaa obbo Firdiisaa Gammadaa haala raabsaa isaa ilaalchisee waan jedhan qabu. Namoonni harka qalleessa daftara bitachuu hin dandeenye namoonni of hin dandeenye duubaa kaasee namoonni karaa mana barumsaa karaa gandaa dhimma dubartiif daa'immanii karaa jecha mana barumsaa salalliin gaggeeffame namoonni of hin dandeenye hin beekamu akkaataa kanaatiin of eeggannoodhaan mana barumsaa waliin ta'uudhaan inni dargaggoof inni dubartiif daa'immanii waliin ta'anii qindaa'anii namoota calalamanii harkaa qabnu akkattiin harkaan isaanii jechuudha kan harkaa fuudhu. Barattoota mana barumsaa meeqa keessa jiraniif kan nama raabsamuudhaaf yaadamee jiru? Mana barumsaa 11. Hanga yoomitti raabsama jedhamee eegama? Tufufees jira yeroo tokko duwwaasiin kan xumuramu miti kan biraas dabalataan nu harkatti kennaniiru harka barattootaa ga'uun guyyaan qabamee jira jechuudha. Gara fuulduraatti illee waan hojjechuuf yaadan dubbatanii jiru obbo Lalisaan. Amma waggaa kanaaf rakkoo meeshaalee barnootaa hin qabaatan jennee yaadna ijoolleen kuni garuu ijoollee kana keessaa immoo haalaan baay'ee kan rakkatan jiru amma barsiisota wajjin gaafa haasofnu akkuma ijoollee keenyaatti nama tokkollee yoo qabanne unifoormii bituu waan isaan nyaatan waan akkasii haala ittiin gargaarru haasofna jennee piraayoriitii tokko godhannee dhufneerra waggaa kanaaf iyyuu lammaffaa ijoolleen durbaa laguu isaanii yookaan menstruation gaafa dhufu menstrual pad yookaan boodesii illee argachuu hin dandeenye jiru. Sababa kanaaf torban tokko amma wanti sun dhumutti mana barumsaa hafu. Barsiisoti immoo qarshii walitti buusanii ijoolleen bitaniif illee jiru. Isaan immoo yooma qabatanii dhufan illee bakka itti jijjiirratan hin qaban kan jedhu waan baay'ee nama rifaasisu barsiisotarraa dhageenyeerraa pireezarii barsiisotarra jirus sababa argineef ijoollee durbaa kanas addaan baasnee haala ittiin bakka kaan paadii kanatti jijjiirratan mana fincaanii qulqullaa'aa ta'ee jijjiirratanii dhiqatanii mana barumsaatti deebi'uu danda'anii akkanumas immoo dhaabbataadhaan menstrual paadii kana haala ittiin bituu dandeenyu irratti mari'achaa jirra. Kanaan duras hospitaala ispeeshaalaayizidii Naqamteef qindeessummaa garee kanaan deeggarsi uffata dhibamtootaa garaagaraa yoo taasifamu meeshaan wal'aansaa adda addaa konteenara tokko ta'u akka Ameerikaatii gara hospitaalichaa dhufu gumaacha guddaa baachuu himanii jiru. Hojii hospitaalicha babal'isuu fi tajaajila isaa fooyyessuu gama mootummaa naannoo federaalaan taasifamuuf jirus akka hordofaa jiran kan dubbatan obbo Lalisaan oduma wal qabatuun dargaggoo Jineenus Fiqaaduu ogummaan isaa faarmaasitii yommuu ta'u yuunivarsiitii Wallaggaatti illee barsiisaadha. Barattoota harka qalleeyyii ta'an 20 gargaaree barsiisaa turuusaa dubbata. Ijoollee abbaa faara
haadha hin qabne ijoollee 20 qaba ture. Ijoollee abbaa fi haadha hin qabne kun daa'imman dabalatee barattoota kolleejjii fi yuunivarsiitii Jimmaarraa baratan turanii. Hojiin hojjetamu kun barattoota kanaaf hunduma isaa waan danda'an uffata isaanii, daftara isaanii hin danda'a ture. Namoonni tokko nu gargaaru. Lammaffaa kana kopheellee qulqulleessinee yerootti ijoollee kana gargaaruu jira. Sadaffaa immoo namoota dhuunfaa doktoroota hospitaala keessa jiranii namoota bakka adda addaa jiran akka nu deeggaraniif deemnee gaafannaa, bakkees deemnee gaafannaa. Haala kanaatiin ijoollee 20 ta'u waggaa 2 deeggaraa tureera. Waan qabeenya qabaanneen nama gargaara ta'u hin taane tokko nama ta'uun keenya akka nama nu gargaaru godha. Lammaffaa immoo waama nu galeef waanuma qabnurraa sheerii gochuun keenya hin gaha malee biikkoos qabeenya hin qabu. Warri nu gargaaranis qabeenya qabaatanii otoo hin taane haala kanaatiin ijoollee keessaa Lagga Yuunivarsiitii keessaa eebbifamanisi warra suufifaa dhabanii gatii daftaraa warra dhabanii wannoon akkasii akka dandeenye barattoota 5-6 immoo barsiifnaan. Barattoota inni gargaaree barsiisaa ture keessaa barattuun Shumee ishee tokko Jineenus bakka haadhaa fi abbaanaaf bu'ee jechuun dubbatti. Ani yeroo jalqaban mana barumsaa deeme bakka waan tokko nama gargaarsu hin qabu. Abbaa isaadhaas hin qabu. Namaan abbaa isaati kun irraa deemee akkuma tasaa waan keenya gargaaree bakka achi gahee sadarkaa kana ga'eennaani isin cinqabnaare bakka sadarkaa galuurra jiruera wanta itti baradhudha jechuudha. Bara meeqa kun? 2009 kaasee amma irratti namni kun na bira namni baay'ee na gargaara. Qarshiidhaan nu bukkee dhaabataa bakka nyaata keenya bakka wanta buna dhunnullee jechuudha. Amma isheetti kan nu bukkee dhaabatu. Anaaf akka kootti abbaa koo faadha qonaaf ta'e nama jedhu tola nama jajjabaadha. Abbaa keenyaaf haadha keenya nuuf ta'e. Barataan kan biraa Shallama jedhamu ammoo obboleessa hangafaa naaf ta'ee erga jedheen booda gochaan Jineenus anis gara fuulduraatti namoota biroo akkan gargaaruuf na kakaaseera jedha. Amma ni jimmatti baradha. Gaaraffata. Barattoota deeggaraa turan hundumaanii nama dhadhaabachaa turan. Amma ammaatti. Yeroo baay'ee maallaqa baay'ee na ergaa turan. Namooti bakka barumsa isaanii addaan kutanii kaffaltii fa'aa dhabanii baay'ee kan garatti walaana turan baay'ee barumsa isaanii akka isaan xumuraniif deeggaranii baay'ee jechuudha. Aaffii guddaa waaqayyoo kenne jedhee namana. Boonituun illee darbee dhaloota akka inni dudduuba dhufu akkuma koo rakkatee kan baratu kan waan ittiin baratu dhabee kan haadhaaf abbaan qabne nama deeggaruu hin qabne gaafa argamu akkuma na deeggaruuf illee mul'ata akka keessa kootti qabaadhu waaqayyoon keessa kaa'eera karaa nama kanaa deema. Gara fuulduraatti dhaabbata tola ooltummaa dhalootni dhalootaaf jedhu hundeessuudhaaf tattaaffachaa jiraachuu himuun bara barnootaa itti aanutti barattoota harka qalleeyyii magaalaa Naqamtee 220 ta'aniif barullee fi qalama bituudhaaf hiriyoota isaa waliin hojjetaa jiraachuu himee jira Jineenus. Barattoota 120 fi daftara isaanii, qalama isaanii, waan hunduma isaanii, boorsaa isaanii binna jennee hojii galleerraa mana sirreessaa keessa jiranii barumsa barachaa jiranii barattoota 50 warra bakkee immoo naannoo barattoota 70 fi namoota mana sirreessaa keessaa barattoonni mana mukaa namoonni mana sirreessaa galan ogummaatti bakkatti baratan manni sibiilaas manni mukaa jira isaaniif immoo fuullee ijatti godhatanii mana mukaattiin hojjetanii fi akkasumas immoo uffata isaanii kan isaan barbaachisu ajjiisis namoota 21 bituuf hojiirra jirra. Barattoota duwwaa otoo hin taane nama daa'imman warra xixinnaa sababa HIVtiin ijoollee abbaa fi haadha hin qabne kanaafis godarraa cabbii jalqabnee ol guddisu barattoota yuunivarsiitii jiranis deeggaru umuriin isaanii jalaa deemee namoota gargaarsa hin qabneef haa ta'u mana ijaaruu haa ta'u uummatas kakaafnee risoorsii qabnuuni waan dargaggootas kakaafnee karaa bal'aa ta'een amma lafarra jiraannutti waan gaarii tokko goone dabarraa kan jedhu keessa jiru. Nama gargaaruuf nama ta'uu qofti gahaadhaa kan jedhu dargaggoon kun gammachuun inni hojii gaarii kanarraa argatu guddaa ta'uu hima. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa. Sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurraa hanga xumura sagantaa keenyaatti wallee kana haa dhageenyu qophii booriitiin walitti deebina.